jirtu maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoo keenyarraan YouTube chaanaaloota Oromoo Sirba Afaan Oromoo isin biraan gahaan walii isin barsiisna. Namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti waliin turaan affeerraa keenya. Sadarkaa shanaffaatti kan argamu YouTube chaanaalii Ethio yoo ta'u, YouTube chaanaaliin kun haga viidiyoowwan 452 YouTube irratti yoo maxxansu hordoftoota 128 olii soorachuu danda'eera. Walumaa galatti YouTube chaanaaliin kun agartii miliyoona 33,200 ol argateera. Sadarkaa arfaffaatti kan argamu YouTube chaanaalii Goden ethio music yoo ta'u, YouTube chaanaaliin kun sirboota afaan Oromoo yeroo yeroon hordoftoota isaa biraan gahuun sadarkaa arfaffaatti kan argamudha. Sadarkaa sadaffaatti kan argamu YouTube chaanaalii maqaa goota keenyaa Hachalu Hundessaan kan baname yoo ta'u, YouTube chaanaaliin kun sirboota Hachalu Hundessaa hunda bakka tokkotti kan qabatedha. Haga yoonaa viidiyoowwan 41 yoo qabaatu hordoftoota 100 olii soorachuu danda'eera. Walumaa galatti YouTube chaanaaliin kun agartii miliyoona 6.2 ol argateera. Sadarkaa lammaffaatti kan argamu YouTube chaanaalii Vidiyoon Entertainment yoo ta'u, YouTube chaanaaliin kun haga yoonaa viidiyoowwan 96 YouTube irratti yoo maxxansu yeroo xiqqoo keessatti hordoftoota 25,300 olii soorachuu danda'eera. Walumaa galatti YouTube chaanaaliin kun agartii miliyoona 51.6 ol argateera. Sadarkaa tokkoffaatti kan argamu YouTube chaanaalii Oromo yoo ta'u, YouTube chaanaaliin kun haga yoonaa viidiyoowwan 1,379 YouTube irratti yoo maxxansu hordoftoota 487 ol horachuu danda'eera. Walumaa galatti YouTube chaanaaliin kun agartii miliyoona 231 ol argateera. Maatiiwwan chaanaalii keenya YouTube chaanaaloota amma isin daawwachisne keessaa kan irra isinitti tolu komentii jalatti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan ammoo arginuutti nagaatti.